Yooyaa shamaa harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kootiif nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaati. Warri YouTube chaanaalii kiyya agartan warri viidiyoo kiyya kana agartan subscribe share like gochuun namaddii dhaabbadha maatii naaf ta'an isiniin jechuu barbaada. Asumarraani kanatti aansee immoo waan tokko haga dandeettii kiyyaa yookaan akka beekumsa kiyyaa haga lammii tokko haga Oromummaa waan tokko dubbachuu barbaada. Innis maal inni ijoollee Saawud Arabiyaatti hidhamtee jirtu irraa jechuudha. Nuti Oromoon numti wal maddii dhaabbanne yookaan waliif iyyine malee fira akka hin qabne homaa akka hin qabne mootummaallee akka hin qabne kan nuuf iyyullee akka hin qabne kan nuuf sagalee ta'u illee akka hin qabne nu ummatu waliif du'a nu ummatu waliif iyya akka ta'e isinis beektanii anis beeka. Kanaafuu hundi keessanuu jechuudha hundi keessanuu namni lama namni sadi gara biyyaatitti galee jettanii ijoolleen hiikamaniiru galaniiru ijoolleen akkas jettanii asirratti haasa'uu osoo hin taane ijoolleen harka dhibbatti kan mana hidhaatti hafetu caalaa jechuudha. Isinii galee namni dhibbi takka namni shantamni namni dhibbi lama galeedhaaf oduu gammachiisaa maali jechuun hin danda'amu. Achi keessatti dararaa isaan keessa jiran achi keessatti haalli isaan itti keessa jiran hedduu takka nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu waan biraati irratti duuluu dhiistanii kanarratti duultanii isaaniif sagalee ta'uu haga dandeechan isaaniif iyyitanii iyyisiisuun dirqama keenya natti fakkaata hundi keenya haga dandeenye. Kanaafuu achi keessatti mana hidhaa san keessatti kan sammuu ofiillee dhabeen jira kan lubbuu isaa ijoollee dheengadduma miti dheengadda ijoolleen dhiiraa lama lubbuu isaanii darban san namni viidiyoo nagarree jira jedhee yaadu garuu hundi keenyayyuu osoo beekaan ta'in osoo anatu beekaa anatu kun wallaaladhaa kun jedhee odoon ta'in sagalee ta'uufin dirqama keenya osoo warri hidhaa keessa jiru sun obboleessa kiyya ta'e osoo obboleettii kiyya ta'e jettanii yoon kan jennee hundi keenyayyuu haga santi nuquuquu qabaa jechuudha. Isinii galee hundumti isaaniitu maatii qabanii haadha qabanii abbaa qabanii akkuma keenya inni hojjetan jedhaniiti kan biyyaa bahanii dubartoonni illee kan hidhaa keessa jiran ni jiranii. Kanaafuu please warri dandeecha warri YouTube chaanaalii gurguddaa qabdan warri peejii qabdan gurguddaa qabdan sagalee akka taataniif asumaanan sin gaafadha. Viidiyoo isaanii hamma ta'e tokko anillee nan arge jira. Kinoo mucaan kun amma hedduu tokko nama marara achi keessatti kan sammuu isaa dhabee jechuudha. Akka isaan jedhanitti poolisiin birrii inni hojjete irraa furatee sababa sanirraanii sammuu isaa tuqamee jedhan. Hedduu tokko nama wanniidha. Mee sagalee mucaa kana yaa dhaggeeffannu. Guyyaa tokko firaashii dhiisiitii kaartoonii tokko irra ciisee hin beeku cinaachi koo maali malee ilaalaa balaataa sana bakka mucaan dhukkubsatu ciisu sun wallaahi waan akkasii irra jirra wallaahi yaa ilmaan Oromoodha. Guyyaa tokko itti cinaachi kan koos ta'ee ana dabalatee uummanni guutuun isin argitan kun kanarra rafaa jira. Yeroo fedhee balaataan kun qorraa uummata kana miidhee jira. Amma laa yoo ol baane kaameraan nu qaba kun uummanni ciisu kun hundi isaa dhukkubsataadha. Akkasitti akkamitti rafa ilma namaati. Manni nuti keessa jirru kun lakkoofsa 32 keessaa tokkodha. 32 miidiyoonni gurguddaan miidiyaan hawaasaa miidiyaan dhuunfaa waan kana irratti nuuf hojjedha. Imbaasiin tokko hanga ammaa dhufee nu ilaale hin jiru. Namni tokko namni nu arge tokko hin jiru. Namni nagarre hin jirtanii akkana fakkaata. Namni viidiyoo kana nagarre hin jirtanii hedduu tokko mataa namaa dhukkubsaa. Please warri dandeechan warri YouTube chaanaal irratti wannan taane asirratti baatanii qabaaxartan kanaaf sagalee ta'a. Yoo kanaafis sagalee taatan share fi laayikiin dhabdan subscribe dhabdan waan biraa haasoftanii laayikii argattanii lammii keetiif sagalee taate kan laayikii si dhoowwu hin jiru jechuudha. Namni sammuu qabu hundumtuu nama laalaa jechuudha. Please kanarratti haa hojjetu warri dandeechan warri sammuu keessan isin dhukkubse jechuudha. Namni tokko mee guyyaa takka jechuudha mee ana osoo ta'e jechuudha mee ana osoo ta'e jedha hundumti keessan guyyaa tokko halkan takka simmintoo kanarra narra fee bula
Mee kubzii takkitti nama meeqa qulaalii takkitti nama meeqa taanee adda cabsannee nyaannaa odoo keessaniiti mee akkasittiin ooltani dhiirris ta'ee dubartoonnis ta'e odoo ana ta'e mee sinaa dhukkubsu dhugaa sinaa dhukkubsu mee kanaafuu sagalee ta'aafi warri dandeecha sagalee ta'aafi yoo kun elaa bilisummaa jechuun yoo namni jiraatedha. Bilisummaan kophaa miti. Nama miliyoona lakkaa'u mana hidhaatti gatte eenyu wajjin bilisoomuuf kaatti. Isaanis saba keeti bar. Isaanis qeerroo fi qarreedha bar. Kanaafuu bira haa dhaabbannu. Mee waan akkanaa kana haa barattu Oromoon. Mee baradhaa waan akkanaa kana walii quuqamuu baradhaame walii dhukkubsachuu baradhaame. Obboleessa kiyya jedhime obboleettii tiyya jedhime. Oromoon obboleessa kiyya. Oromoon obboleettii tiyya jedhi akka sanatti quuqama. Wala Harargee Arsii mina jettee wal qooduu dhiisito. Sii galee Oromoo ta'uu kee qofaaf nama ta'uu kee qofaaf waliif marmadhaa wal maddii dhaabbadhaa. Please warri dandeechan. Namoota hedduu jira bar. Amma akka duraanitti Oromoon amma akkoo YouTube chaanaalii peejii feesbuukii gurguddaa kan qaban amma namoota baay'ee jira. Sagalee ta'aafi isgoo abeet inni waan asirratti nama tokko agartan mucaan akkanaa sun immoo bilchiginnaa deeggara mucaan akkanaa sun immoo wanni girrisaa deeggara jettan akkasitti waliin qoodina. Rakkina irratti wal ilaalina Oromoon rakkina irratti wal ilaaltu sinii galee kanaafuu waan fedhe wanna barbaade haa ta'u Oromoo ta'uu isaa qofaaf jechuudha waliif marmadhaa nama bilchiginnaa deeggaru bichaa miti kan hidhame yookaan immoo nama girrisaa bichaa deeggaru bichaa miti kan hidhame yookaan Oromoo kutaa takkitti bichaa miti kan hidhame Oromoo kutaa hunda keessa jira namoonni kun hundumtuu jechuudha kanaafuu sagalee waliif haa ta'an sagalee ta'aafi bira dhaabbadhaa miidiyaan baay'ee jira miidiyoonni baay'een kanarratti hojjechuu qaban ustaazota baay'ee jira warri musliimaatis kanarratti hojjechuu qabdan ijoollee musliimaa bichaa miti kan hidhame ijoollee kiristaanaa bichaa miti kan hidhame hundumtuu wal keessa jira kanaafuu sagalee ta'aafi bira dhaabbadhaa jirra jedhaani isaanis gaafa sana ofitti gammadan cinqatiin iyyuu nama maraacha bara. Nyaataaf dhugaatii dhabdee yoo cinqatii dhabdee yoo ofitti gammadde homaa miti garuu kana keessatti miilarra warrafaa mataarra warrafaa garaarra warrafaa bootaan hedduun ta'an kotteen dhaabbatan hin jiru waanuma ijji keessan arge. Kanaafuu please warri dandeechan jechuudha warri quuqama namaa qabdan dhiiga namaa warri qabdan warri odoo ana ta'e osoo obboleessa kiyya ta'e osoo obboleettii kiyya ta'e jettee si dhukkubsu. Warri viidiyoo isaanii agartan sheer godhaa fi bira dhaabbadhaa sagalee ta'aafi. Waan kun iyyuu gadi baatanii taasiftan. Kana hoo gadi baatanii haasoftan maal rakkina qaba. Kanaafuu please haga dandeetti keessanii hundumti keessanuu haga dandeetti keessanii warri baatanii dubbachuus dandeechan illee warri barreeffamaan illee ta'e viidiyoo isaanii sheeroo gootan ikkoo bu'aa qaba. Viidiyoo namaa sheer gochuun bu'aa qaba. Laayik gochuun bu'aa qaba. Kanaafuu please warri dandeecha warri mataa keessan sin dhukkubse. Hundumti keenya iyyuu bakka itti rakkan wanna taanu hin beeknu. Kanaafuu odoo ana ta'e osoo obboleessa kiyya ta'e osoo obboleettii kiyya ta'e jedhiitoo akka sanitti yaadi hundi keechuudha anumarraa qabe. Kanaafuu please hundi keenya adaraa amantaa keessanii dhugaa bira dhaabbadhaa sagalee ta'aafi hedduuta kana nama gaddisiisa haalli jireenya isaanii haalli isaan keessa jiraatan jechuudha. Sinii galee mana hidhaa biyyaallee yoo biyyatti hidhamte waan irra ciistu maatii keessii fidaa waan nyaatu maatii keessii fidaa waan uffata jijjiirratu maatiin kee mana hidhaatti sii fiduu danda'a. Namni shamidii tana takkitti hidhame ji'a meeqa achi keessatti namni sun qaama dhiqachuu isa barbaachisaa. Uffata ofirraa jijjiiruu isa barbaachisaa. Kanaafuu muqatiin biyya ormaa anuma beektan kana isaa jechuudha. Mee oduu ana ta'e jedhame kan saamunaa kan qaban kan shaaworii seenetoo dhiqachuu hin dandeenye kan uffata jijjiirratu hin qaban kan dhoobotullee bishaan
argachuu hin dandeenye. Biyya keessatti hidhaa biyya ofiitii fi biyya namaa warri beektanis hin dhabamtan. Warri wallaaltanii kana dura immoo hin beeknes mee yaadamee ofuma keessanii taa'atu jechuudha. Kanaafuu please haga dandeetti keessanii sagalee ta'aaf isiniin jechuu barbaada. Na galatooma warri viidiyoo kiyyaa agartan subscribe share like gochuun na jajjabeessan isiniin jedha. Na galatooma bye.